Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna Ameen. Gorsa Abbootaa waa'ee gaa'elaa irratti. Nagaa faraarra jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyo akkam jirtu? Nagaa keessanii hannagaa kooti galata Waaqayyoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gorsa abboonni keenya kutaa macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiisanii waa'ee gaa'elaa fuudhaa fi heerumaa irratti nuuf qoodan ani immoo bifa dubbisaatiin isiniif dubbisaa wajjiniin taane akka caqasnu Waaqayyos akka nu gargaaru fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waan biraa duraa kaayyoo fuudhaa fi heerumaa beekuu qabda. Jireenya kee keessatti gaa'elli maaliif akka barbaachisu hubachuu qabda. Waan biraa hin gaafatin. Kanaafuu kaayyoon gaa'elaa maali? Waaqayyo maaliif gaa'ela nuuf kenne? Qulqulluu Phaawulos haa dhaggeeffannu. Innis akkana jedhe balaa halaalummaatiin tokkoon haadha manaa mataa isaa haa qabaatu. Balaa halaalummaatii fi osoo hin qabaminii tokkoon isaa haadha manaa mataa isaa haa qabaatu. Abbaa manaa mataa isaa haa qabaatu. 1 Qorontos 7:2. Hiyyummaa keessaa ba'uu fi moo qabeenya argachuuf jecha ta'uu isaa adda baasa. Kana taanaanii hin ta'u. Kanaafuu maali? Ammeenya cubbuu irraa eeguudhaaf. Akka of to'achuu dandeenyuu fi sagaagalummaa irraa of eegnee gatii qulqullummaa argachuu fi irjaa gaa'elaa keenyatti gammannee Waaqayyoon galateeffachuu fi argitee kun kennaa fuudhaa fi heerumaa kuni firii gaa'elaati. Kun faayidaa fuudhaa fi heerumaati. Kanaaf ijoollee koo gaarii guddaa akka hin dagannee fi ija keessanii isa xiqqaa irratti akka hin xiyyeeffanne isin kadhadhaa. Hiriyaa gaa'elaa yommuu filattu qabeenyi ajandaa kee isa guddaa ta'uu hin qabu. Qabeenya irratti hundaa'uun hiriyaa gaa'elaa filachuun wallaalummaadha. Boruu qabeenyi baduu mala waan ta'eef kanaaf qabeenya hafuuraa nama gaa'elaa fi filattu ilaali. Addunyaa tanaa fi kanaaf addunyaa itti aanu keessattis kan caalaatti si fayyadu isa kanadha. Abbootiin akka Abrahaam ta'a. Yeroo Abrahaam ilma isaa Isaaqii fi haadha manaa barbaadaa ture qabeenya hin argine. Mootii hin ilaalle. Bareedina dubbii hin madaalle. Ulaagaa akkasii kan biraas hin qopheessine. Garuu qulqullummaa lubbuuti. Haadholii ijoollee durbaa keessanii akka Ribqaatti guddifadhaa. Isin warri fuudhuu barbaaddan qeerroon akkuma Isaaq guyyaa cidha keessanii sirbuu, shubbisuu, kolfaa fi qoosuu, sagalee shubbisaa fi agarsiisa seexanaa biroo kamiyyuu hin yaadinaa. Kanaa mannaa wanta hojjettu hundumaa keessatti Waaqayyoon dursa akkasiif kennu kadhadhu. Kana yoo gootan gaa'elli keessanii waliikuu hejja hinaaffaa falmii malee ni jabaata. Yeroo kana goote eebbi biraa baay'inaan siif dhufa. Obboleettiin Ifama maatii Waaqayyo. Kanaa mannaa wanta hundumaa keessatti Waaqayyoon dursa akkasiif kennu kadhadhu. Kana yoo gootan gaa'elli keessanii hiikuu hejja hinaaffaa falmii malee ni jabaata. Yoo kana goote eebbi biraa baay'inaan siif dhufa. Obomboleettiin gosa tokko naannoo kee yoo bubbee illee hin sodaattu. Isin shamarran mee Ribqaa fakkaadhaa. Hiriyaa gaa'elaa kee guutummaatti jaallachuu fi qophaa'i. Yoo kana goote manni kee guutummaatti nagaa ta'a. Abbaan manaa kee waan ati jettu raawwatee jaalala kee keessatti jilbeenfata. Gaa'elli akkasitti yeroo jalqabu mucaan Waaqayyoo fi warra isaa gammachiisu jira. Yeroo meeshaalee manaa bitachuu barbaannu of eeggannoo guddaa goona. Eenyummaa gurguddoota ilaallee cimina meeshaa erga ilaallee booda bitanna. Yeroo haadha manaa heerumnullee
Yeroo haadha manaa heerumnullee of eeggannoo cimaa gochuu qabna. Meeshaa bitannee irratti rakkoon yoo jiraate nama nutti gurguree fi deebisuu fi dandeenya. Haadha manaa yommuu heerumnu garuu gara maatii isheetti deebi'uu hin dandeenyu. Hanga dhumaa jireenya keenyatti nu waliin taati. Isheen hamtuudha yoo jenne akka seera waaqayyootti ejja ni raawwanna. Kanaaf yeroo haadha manaa filattan heera biyya keessanii qofa hin dubbisina. Dursee heera mana kiristaanaa dubbisaatii gaa'ela keessan dhaabbachuudhaaf jabaadhaa gorsa jedhudha. Dhugaa dubbachuudhaaf galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Abboota keenya bifa gorsaatiin karaa kana barreessanii nuuf qoodan waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa jaraa dhageessisu mana isaa keessatti jaraa haa qusatu. Nusi kan dhageenyu kan barannu kan karaa garaagaraatiin waaqayyo abboota keenya irra bulee nu barsiisu karaa macaafa qulqulluus nu barsiisu nama dubbiitti kee isatti jiraate gonfoo jireenya ishee bara baraa ishee samii nama dhaalu akka nu taasisu fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Gaa'ila maqaa osoo hin taane hiika gaa'ilaa beekuun sirriitti barbaachisaadha jechuudha. Baay'een keenya osoo hin beekinu hunduma isaatti akkuma duudaa tokkotti gallee duudni dhuma jireenya jaamaa tokko baay'een keenya kan jiraannu jirra. Waaqayyo gooftaan nu cimsuun nu jabeessuun jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Namni waaqayyo waliin jireenya isaa wal qabsiisee jireenya isaa wajjin walitti dhufeenya waaqayyoo waliin kan godhe immoo eenyu yoo ta'eyyuu milkaa'uu danda'a. Cubbamaa yoo ta'eyyuu milkaa'uu danda'a. Dadhabaa yoo ta'eyyuu waaqayyoon isa hundumaa danda'u hin qaba waan ta'eedhaaf milkaa'uu danda'an. Isiniin jedha maatii waaqayyoo waaqammoo naatti nu gorsee nu barsiise galanni waaqayyoof haa ta'u namatti jiraatu nu haa taasisu. Kanaaf jabaadhaa haa jabaannu. Waaqayyo hunduma keenya gargaaruun fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen. Akkamii nagadaa isin misirroonni bagatti isin ga'e baga gammaddanii isinoo akkamii miinjoliif abbooliin baga gammaddanii misirroolii waliin baga gammaddanii misirroolii waliin. Waggoota hedduudhaaf obsaan eeggattanii hayyama waaqatiin bagattiin geessanii tokkoof tokko ta'uun jaalalaan cimtanii har'a kabaja isaan kan eebbifamtanii. Yaa Waaqayyo gooftaa eebbisi cidichaa waan har'aan nu geecheef galata siif galcha. Ibsaan dhugaa isaa karaadhaaf qajeelchaa ibsi misirroo ansiifan ililcha. Eebbisi misirroo ansiifan ililcha. Guyyaan har'aa addaa guyyaa gammachuuti. Guyyaa kana ga'uun ayyama rabbiiti. Adda hojiin waaqaa nama dinqisiisa. Sagalee isaatiin misirroota eebbisa. Addaamii fi Hewaan eebban tokko gootee akka isaan wal horan jecha keen abboomte akkuma isaanii har'as tokko godhi. Dhala akka argan goofta koo ati fedhi. Qofaa ta'uun Addaam gaarii akka hin taane daawwatee gooftanii Hewaan isaaf kenne. Itti haa boqotaniif gannata laatee fi har'as galatoomi. Situyyuu nuuf jiraafi. Faayaan faayafamanii dhufan misirroonni yaa nama simadhaa milkii qabu isaanii. Isaan eebbiseera gooftaan waaqayyoon adaraa ililcha yaa namoota isinii. Seeni mana keenyas akka mana Abrahaam Saaram isa as eebbistetu qaba nagaa faraaram. Cidicha eebbisi yaa gooftaa adaraa si qofa jiruun keenya hanga bara baram. Waaqayyo yaa gooftaa si abbaan jaalala kennu jaarii si isatu nuuf mala. Ati keessaa dhabamin yaa abbaa araaram siif yaa jilbinfatan misirroonni harram. Akka mana Dookimaas eebbisi mana isaanii akkuma isaaf dhaabbatte guuti fedhii isaanii ilma kee nuuf kadhu Maariyaam ati Addaam situ itti beeka nuuf kadhachuu waan hundaa. Kadhaa kee barbaanna yaa giftii maaramii mucaa kee nuuf yaami waaqa lafaaf samii kan ejjennaan isaa lafaa galmi isaa Tsiriyaa Ariyaamiin ilma kee amanuu qofa keenya dhimmi. Gara laafettiidha namaaf ni kadhatti waynii dhume jettee nu waliin dhibbatti ilma ishee kadhattee waynii dhume guutti. Kabajaaf kadhaa ishee Dookimaasaa himu kanaafuu Maariyaam siidha kan nuuf dhimmu rakkoo misirrootaa kan gooftatti himu. Gargaartota ergiif kan akka Mikaa'el an kanas sin kadhe yaa waaqa Israa'el misirroof jaalalam ati yaa waaqa Abeel ati isaan gargaarii yaa waaqa Uraa'el umurii qabaadha akka Maatusaalam akkuma goonfatta nagaa fi amalaan akkuma Iyyoobitti obsallee qabaadha mana gooftaa keessa bara baraan jiraadha.
dhiiga fi foon isaatiin walitti hidhamtanii qaama lama miti tokko jedhamtanii cubburraa haqamuun fuula isaa jaajjitan. Gaa'ila eebbifamaa Waaqayyoon argattan. Gaa'ila eebbifamaa Waaqayyoon argattan. Gonfoon bareedanii gonfoo isa kabajam cidhi isaanii addaa nama raajam. Gooftarraa fudhatu isaanoo ajajam isumaan argatan misirroonni kabajam. Qubeelan jaalalaa siidha situ waliif nu file. Hunduma caalchisee baay'ee keessa laalee madaallee namummaa namni nu madaalee icciitii isaatiif gooftaan nu gulaalem. Godhi cidha isaanii akka Yaaqoobiif Ribqaa. Godhi cidha isaanii akka Isaaqiif Ribqaa. Kan Waaqni murteesse waliin dhabuu haqam. Cidha obbolaa koo eebbisii akka abbootii eebbi kee gaariidha ciccimoo nu gooti. Eebbi kees gaariidha ciccimoo nu gooti. Kan Waaqni tokkoomse namuu gargar hin baasu nagaadhaan jiraatu takkan qabannaasu kan gooftaan jaallate eenyumtuun salphisu badaaf hamaa irraa yeroo mara kan tiksu badaaf hamaa irraa yeroo mara kan tiksu. Warqeef meetii irraa wal isaaniif wayyaa Waaqayyo irraa argatu ka nagaadhaa fi fayyam bu'aan kadhaa ishee akka kadhaa Haannaa deebii fi gorsisam akka gorsa Elqaanam. Sagalee ergama Zakkaariyaas dinqisiifte kan salphaa hin taane amantaan of laatte bultii isaanii ilaalte. Ati kan eebbiste Elsaabeet dulloomtu Yohannis badhaaste. Eebbisi yaa gooftaa seeni mana keenya qalbii nuuf laaddu ati akka hin banne addunyaatti. Nu yaadadhu ati ganamaaf galgala mana keetti dhufnee nu si tajaajilla. Iyyaaqeemiif Haannaan aarsaa dhiyeessanii amanamaadhaan ni amanneerra nuni. Gaa'ilaaf misirroo ni eebbisa Waaqni akka fedha isaatti tokko ta'an wajjiniin. Yaa nama faarfadhaa mee jedhaa ililii bareeda misirroon fakkaatee ililii bareeda misirroon fakkaatee ililii bareedan minzoliin fakkaataan ililii. Kan gooftaan filatee foo'ee tokko godhe wajjiniin jiraadhaa kuma horaa jedhee namni addaan hin baasu dalagus waan fedhe dhiiga foon isaatiin waaqatti tokko godhe. Qorumsa akka hin ulfaanneef waliin dhaabbatanii waliif humna ta'uu kan wal jaallatanii amantaa ganamaa tawaayidoon cimanii dhiiga foon isaatiin walitti hidhamanii. Kun diinni leeyya'ee afaan isaa qabatee takliilaaf gonfoo argee sodaa isaan kan baqate hin kofu kufeen cabu kan waaqatti amanate maqaa isaatti amanee kan ittiin jabaate. Cidhi keessan ta'e cidha caalu manni keessan ta'e mana gooftaan bulu diinni cabee dirraa gonkas hin madaalu tokko ta'uu keessani jaalala caalu tokko ta'uu keessani jaalala caalu. Kan Waaqayyoon tokko godhee namni akkamiin gargar baasa gammadaaniitu jiraatu. Eebba gooftarraa argatu gammadaaniitu jiraatu. Eebba gooftarraa argatu. Akkamii nagadaa isin misirroonni bagatti isin ga'ee baga gammaddanii isinoo akkamii miinjoliif abbooliin baga gammaddanii misirroolii waliin. Waggoota hedduudhaaf obsaan eeggattanii